Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa qaama waraana bilisummaa Oromoo kan zoonii jiddu galeessa ofiin jedhu waliin marii nagaa gochuu fi qophii ta'uu ibsa. Yaada kalee galgalaa fuul miidiyaa isaa irraa qoodanii obbo Shimallis ammaan dura gareen kuniin marii nagaa mootummaa waliin gochuu fi fedhii qabaachuu isaa ibsee akka ture hima. Gorsaan ajaja olaanaa Abaawoo Woboo Kataan obbo Jireenya Guddataa mariin mootummaa waliin qaban akka hin jirre hima. Zalalem Taaddasaatu dubbisa. Gama keenyaan zooniin giddu galeessaa kophaatti mootummaa waliin haasa'uu hin jiru waan jalqabes hin jiru zoonii giddu galeessaa kan hoogganu Jaal-Abdii Dhugaadha. Jaal-Abdii Dhugaan immoo waan kana qubayyuu hin qabu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromooti malee zooniidhaan mootummaan tokko tokkoon haasofsiisutu hin jiru jechuudha. Shimallis Abdiisaa akka sangoota burree kaanii tokko qabatanii kaan dogoggorsanii fedha isaanii galmaan gahachuurraa darbee waa biraa hin qabanii jechuudha. Mootummaanumtuu bifa kanaan itti dhihaachuun akka gartee nagaa waaraa ka ta'e sadarkaadhuma Oromiyaa guutuu keessattuu sanaaf karoora akka hin qabne agarsiisa jechuudha. Qaama tokko ka gartee sababa naamusaan jaarmiyaa keessaa of baase sana waliin quunnamtii godheeni dhimma nagaa fi gaafa jedhu of gowwomsaa fi uummata gowwomsaa fi nama gowwomsaani namaa hin galuu jechuudha. Kanaafuu mootummaan kan inni waliin haasa'aa jiru namoota jaarmiyaa keessaa sababa naamusaanii keessaa of baasan waliin malee waraana bilisummaa Oromoo waliin miti. Tole obbo Sanyiin fa'aa maalirra jiru? Quba qabdu waraanni isaan ajajan yookaan isaan fudhatanii bahan jiraa waraana bilisummaa Oromoo irraa? Humna xiqqoo waliin jiraachuu mootummaan immoo isaaniif gartee deeggarsa gochaa jiraachuu humna namaas rasaasas maalas guutee fi akka Oromoon wal dura dhaabbatu shira hojjetamaa jiraachuu isaadha quba qabnaa jechuudha. Marii nageenya mootummaan dhiyeessu kana isaan kan fudhatan yoo ta'e isin akka dhaaba keessaniitti mootummaa wajjiniitiin mari'achuuf qophiidha. Karaa marii rakkoo keenya hiikna yaadni jedhu kun yaada gaarii miti waldhabdee Oromiyaa keessatti uumame kana furuudhaaf akkamitti ilaaltu? Dhugaa dubbachuudhaa fi rakkoon kamiyyuu taanaan karaa nagaa furmaata argachuun barbaachisaadha jechuudha. Karaa nagaa furmaata argatta gaafa jedhamu garuu jilbeeffattee haqa sabni kun qabu awwaaltee ta'uun ittiin jiru jechuudha. Haqa sabni kun qabu akkaataa rakkoon furamu akkaataa hawaasni kun walitti dhufee mirga mataasaa ofiisaatiin murteeffatu akkaataa qabeenya isaa irratti abboomu sirna hundumaaf walqixa hojjetu lafa kaawwatee deemuudha malee abbaa tokko gooftaa ofirratti kaahee inni kaan immoo garba ta'ee jalatti jiraachuun ittiin jiru jechuudha. Kanaafidha waan yaada gartee Abaawoo Woboon waraanni bilisummaa Oromoo itti amanu marsaa lama sana keessatti dhiyeessine. Sirni kana fakkaatu tolfamuutti jira. Uummatatu siyaasa isaa keessaa qooda qabaachuutti jira. Paartiileen siyaasaa keessa qooda qabaachuudha qaban. Akkatti kana dura sin mootummaa ijaartan kunuyyuu dogoggora qaba. Kanatu lolatti nama geesse. Akkaataatti mirga dhala namaa qabdantu dogoggora qaba. Sirrii miti. Rakkoo kana furra jettanii yaaddan yoo taate lolaan wanti furamuu hin jiru. Haqa uummata kanaaf deebisa kenna. Akkatti deebifamuu qabu tokko lama sadii jennee waan lafa keenya sana didanii jechuudha. Gama biraatiin filannoo lama dhiyeessanii ture marii nagaa kanaatiin mijachuu danda'a kan jedhanii isaan keessaa tokko warra karaa nagaa filatee waamicha nuni mootummaan taasise fudhatee fi kan ittiin jireenya isaanii gad dhaabbatan yookaan bu'uureffatan mootummaan deeggarsa hundaan ni taasisaa kan jedhu dhiyeessanii jiru. Gama biraatiin immoo kanneen ammayyuu akka ammatti kaasaa jirtu kanatti garaagarummaa yaadaa dhimma siyaasaa irratti qaban akkuma jiranitti dhufanii mootummaan isaaniif tika barbaachisu yookaan eegumsa barbaachisu ni taasisaa achi gidduutti yaadaa wal falmuu dandeenyaa kan jedhus dhiyeessanii jiru. Tarii filannoon kun lamaan akkamitti ilaaltu isin mariidhaatiif haala mijataa uumuu danda'a? Namni nagaan filanneen jiru seexana yoo taate malee ammoo nagaa dhadhabe qeesaa irratti inni gartee gaaffii mirgaa gaafannaan hiraarfame, gidirfame, ajjeefame. Kanaafi qawwee kaasee of ittisuudhaaf seene jechuudha. Of ittisuun qofa ammoo gahaa waan hin taaneef gartee nagahummaan isaa akka kabajamuu fi falmachuun dirqiidha taate jechuudha. Kanaaf namni bakka sana jiru dinagdee dhabeeti bakka sana jira miti jechuudha. Mirga dhabee bakka sana jira. Waan nagaa kaleessa sii hin kennine, tika kaleessa sii hin goone, gaaffii kaleessa gaafattee sii hin deebisne
har'a eessaa fidanii itti kanuu gochuudhaaf deemu jechuudha. Maal jaalbattee Urgeessaa maal goonaan ajjeefame. Ilmaan Oromoo gartee mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiranii maal goonaanidha bakka sana jiru. KFO fi ABO'n ka biyya keessaa siyaasa gaggeessina jedhanii 2018 kan KFO bara dheeraadhayyuu achi jiranii maaltu irra gahe waajjira tokko qabu. Isaaniif maaf sanan goone. Gam tokkoon rakkoon Oromiyaa keessatti namnis ajjeefamuun sababa kan ta'e qawwee dhukaafamuun sababa kan ta'e waraanni keessan waan bosona jiruufidha. Osoo isaan gara qabsoo nagaatti deebi'anii jiraatan karaa nagaadha qabsaa'u ta'e Oromiyaa keessatti sagaleen dhukaasaa hin dhaga'amu kan jedhu mootummaan hin kaasa. Gam biraatiin immoo ministeera muummee Abiy Ahmed qawweedhaan aangoo qabachuun akka hin danda'amne irra deddeebiin dubbatanii karaa nagaatti qaamni dhufe filannoo irratti hirmaatee aangoo qabachuu danda'a kan jedhu kaasu. Kana lamaan siniif liqinfamuu akkamitti ilaaltu? Sirna ittiin uummanni dhimma isaa irratti murteeffatutu hin jiru. Qeerroon gaafa gartee 2011 irraa eegalee 2018 faa keessatti kan kakaase maali? Mirgatu sarbame jechuudha. Sana boodoo mirgi sun deebifamuu hanqifamee qeerroon hidhaatti guurame. Kanatu maal kaase? Qawwee nama kaasise. Dhimma qawwee nama kaasise sana furmaatatti kennurra warra qawwee kaasee of ittisuudhaaf dirree jiru sana yakkuuni hojii taatee jechuudha. Sababni inni bu'uuraan ni jalqaba maali isa jedhu sana ilaalutu namatti jira malee namni jaalatee qawwee qabatee dirree keessa gartee aduu fi bokkaa keessa jiraachuudhaaf barbaadu hin jiru. Otoo taate qananiidhaan namuu qeessaa keessa kan jiraachuudhaaf maletu dhiibamee mirgisaa sarbamee bifa kanaan jiraachuu koorra falmadhee wareegamuu naawa jedheeti qawwee qabatee osoo natti bahe. Ministeerri muummee ka jedhe filannoodhaan malee gartee humnaan hin dandeessanii ka jedhu ani humna nan qabaa nan sin ajjeesaa nan sin cafaqaa akkan ani jedhetti deemaa jechuurraa kan hafe waltajjiin dirreen siyaasaa biyyattii keessa hin jirre keessatti akkamiinidha dirreen siyaasaa rakkoo saba kanaa furuudhaa danda'a. Geeffamee dhaabsise guutummaatti hojiirra oolchuuf kutannoo qabaa jedhan. Ani Libaanos bakka bu'een dubbachaa jira. Nageenyi biyya koo yeroo ammaa kana aantummaa kooti. Akkasumas dhiiga dhangala'aa jiruu fi gaagaama jiru dhaabuun barbaachisa. Anaaf wanti barbaachisaa ta'e kana anis kana irratti hojjechaa jira. Kun osoo deemaa jiru hoogganaan waraanaa Israa'elii fi itti gaafatamaan dhaabbata nageenyaa Israa'el kaleessa kibba Libaanos keessatti haala jiru to'achuu waraanni biyyattii ibse. Akka Leetinant Jeneraal Herzii Helaavii jedhanitti hanga jiraattota Israa'el kanneen kaabarraa baafaman nagaan deebisuu mirkaneessanitti haleellaan hin dhaabbatu ammaaf qofa osoo hin taane ilaalcha egereef jedhan. Haa ta'u malee UK fi UN Israa'el ergama UN nagaa eegsisuu Libaanos jiru haleeluu balaaleffatan. Mootummaan UK Israa'el buufataalee UN kibba Libaanositti dhukaasa banuun ishee rifachiisaadha jedheera. Barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees haleellaan kun seera namoomaa idil addunyaa cabsaa jechuun balaaleffataniiru. Beerut keessatti yaaddoon guddaa jira. Sababni isaas namoonni baay'een bakki kamiyyuu nageenya hin qabu jedhanii waan amananii fi haleellaan qilleensaa yeroo kamiyyuu rukutuu danda'a jedhanii sodaa guddaa keessa jiru. Okay, so I'll come. Say. I'll come after next item. Darban keessatti qofa namoonni 61 yoo du'an 231 ammoo madaa'aniiru. Abdullah Badraan jiraataa kaaba Gaazaarraa buqqeedha. وطبوا طخ يعني بشكل مش طبيعي من الآليات الدبابات طيران الهليكوبتر. Abiddi taankii heelikoopterootaa fi dhukaasa meeshaa waraanaa nurratti ka'e baay'ee cimaa ture. Manneen barnootaa 4 yookaan 5 naannoo isaaf taa'e kanneen dawoo baqattootaa ture kallattiin irratti xiyyeeffatamee rukutame. Reeffi namoota du'anii bakka hundatti lafa ciisaa ture. Kun hundi daqiiqaa 15 keessatti ta'e. Baqattoonni 1000 lakkaa'aman dhukaasa jalaa baqachaa turan. Dhaggeeffatooteen Amooduu Gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii naannoo Amaaraatti hidhatoonni bankii lamcabsuun birrii miliyoon 67 ol saaman. Hidhatoonni kun maallaqa erga fudhataniin booda odeeffannoo yoo baastan lubbuu keessanii fi maatii keessaniitti dumuruu keessanii jechuun hojjettoota sodaachisanii deemu hojii gaggeessitoonni bankiilee kanneen himan. Itoophiyaatti bakkeewwan nan butanii maallaqa gaafachuu fi saamichiitu heddumaati keessaa naannoon Amaaraa tokko.
Aangawoonni Kameruun miidiyaaleen biyyattii waa'ee fayyaa Pireezidant Pool Biyaa hin gabaasne dhoowwa kaan. Pireezidantiin gan 91 kunin yeroo dheeraaf mul'ate hin beeku. Hamii du'ee jedhu bal'inaan qoodamaa jira. Amma mootummaan dubbiin kunin lammiilee Kameruun tasgabbii akka dhaban gochaa jira jechuun dhimkan irraa taasisuun dhoowwaa jedhe. Taphataan sarara fuulduraa Manchester City Erling Haaland tapha leegii biyyaalessaa irratti tapha biyyisaa fi